So yaada kana otoo hin qorrin isin share godha jedhee dhufe jechuudha. Kun Facebookii private kiyya. Kanaafiyyuu warri dhuftanii jettan jaalalaaf dhuftan hinaafaaf dhuftan martinuu baga nagaan dhuftanii hedduu galatoomaa isin jechuu barbaada. Lafti atiin hafin giddeedhaan fakkaatee gara Yurooppii fi Afrikaa kana biyya keenya galgalaa. Yaaduma lamaa sadiitti mataa keessa jiran dhufee jedhee. Inni tokko haadha warri sagantaa Oromoo conversation jedhanitti hirmaattanii hin beeku. I wanted to shout out warri sagantaa san qopheesse a very long time to fudhatee jedhee. Consensusii Oromoo hedduutti fiduuf jechuudha. It is a rare moment that when I wanted to shout out to them, Dr. Trevor, Professor Kadir Hussain, Warren's Hundi Martin, but Charlie Martin, I want to say good job. Lamatarati, New York de Madra of Oromo Community New York in Namatamata Walarga, Warnanos in Jertani, hopefully, Walaga de Abdingaba. Second, Torbe the Brave, Torbe kana General Assembly to be New York City. Side event to Jura, side event kana rati Akisumata ne Afiramne. So comes out of Jechuda, flyer as a posting in God Age Jechuda. Kana mo why UN will take abate Faju Toko ka is anyway reporty I think anile gahara dubat ejra timikiyal heddu galatoma war media dara dubtani daga hajirtani so impactani kanara walitti qabate wani dubbachu barbaade jedhe rakkon Oromiyaa rakkon mootummaan kale mootummaan kun uummata Oromoo irra geessee jedhe rakkoo naannoo tokko qofaa miti yes naannoo tokko farjabaatee laafuu danda'e jira yeroo irratti garuu across Oromiyaa namni keenya hedduu miidhamee jira beelaan qabatee hacuuccaan qabatee hedduu miidhamee jira humna amma qabnu kanaanii wanna kana really dhiibbammaan nuti hawwiin godhaan ture tokko rakkoo uummata Oromoo irra gahaa jiru ka gahaa ture addunyaatu agarte akkuma kaawwan shaak taate dhiibbammaan godhaa ture dhiibbammaan namni baay'een godhaa ture dhiibba waa'ee kana irratti jechuudha siigalee otoo addunyaan dhugaa lafa jirtu agartee jette shaak ta'aa kan jedhu so amma akkuma agartan riippoortii bahee irratti they say probable cause for investigation jedha yoo dubbistanii jettanii I think kanillee miidiyaa irratti dubbadhee jira so carraan banamee jira jechuudha carraa sin keessatti hangam deliver ga'uu danda'an nu bira jira jechuudha ta'amma boodaan nu bira jira namni Oromoo hedduutu dalagaa jiran akka keenyatti dubbadhee jira wanna kanarratti kophaa keenya gochuu dandeenyu karaa lamaan deemaa jirra because investigation yoo jedhanii maqaa listii nama dhibbaa nama kumaa namatti kennu miti it's useless yeroo baay'een argadhee jira listii maqaa nama dhibba lamaa nama dhibba sadii it's useless wanta akka gachuu hin dandeenyu there's nothing we can do there so keezin tokko mataa isaatti I think keezi UN gaaf dura guutaa jennee afaan Oromootti jijjiirreeti maxxansinee turre dhimma san qofa haasa'uu hin dhufne this is my private page garuu anyway kanarratti sammuu fi keessa waan ture dubbachuu barbaadee ture so afaan Oromootiin warqicha mataa isaatti is about 4 page gaafa information itti guutan maqaa nam tokkootiif roughly between 6 and 8 page afurii haga page jaha haga 8 ta'a jechuudha kana keezii nam tokkoo gachuun jechuudha Oromiyaa guutuu keessatti kan mirgi isaan sararne ani naannoo Oromiyaa keessatti agarre odugaashin dubbadhe jiddugala qabatee bahaadiyaa kaabaaf kibbaa wal caalee haa jedhuma mirgi isaan sararee jira kana capacity itti guurree gachuu dandeenyu hin qabnu kanaafiyyuu kara guddaa haala lamaan deemutti jira tokko ummannummaa because numarti maatii biyyaa qabna ka ganda keenyatti ta'ee ka ollaa keenya irratti gahee jedhe ka maatii keenya irra gahee jedhe nutu beekee jedha so sana akkamitti isin warri biyya alaa jirtan warri Yurooppii biyyoota adda addaa yookiin Middle East keessa jirtanillee taatan guutanii ofii keessanii akkamitti galchuu dandeettu tokko san kara lammataa ammoo community of course yeroo baay'eedhaan dalagu kuni community hojii dalagaa jechuudha hariiroon keenya more than anything else community train godhu
koomitiiwwan barbaachise akkaataa jarri funaananii ofillee galchan the big part is ofii galchuu qabda namni marti ofii galchuu qaba jechuudha. Garuu waan gaarbejii hojii gaarbejii yeroo baay'ee namni gariin godhu maal isin fakkaata waan godhaa jedhani just daqiiqama shan akka waan qawweetti qabanii ari'anii waan xiqqoo kakkatabeetii namatti ergee jira jechuudha. Akka akkas hin taane we really want to make sure naannoo Oromiyaa keessatti I think zoonii 21 jira. Zoonii 21 fi Pilaas Finfinnee fi Harar magaalaa natti fakkaate so kanneentu jira. So naannoo kanneen akkamitti naannoo marraayyuu funaananii of course bakka rakkoon itti baay'atu irratti more people akka resource godhu bakka rakkoo gargarii ammoo bakka rakkoon guddaan otoo jiru fakkeenyaaf naannoo Gujii naannoo Booranaa kana keessa otoo rakkoon guddaan iyyuu jiru achi information argachuu jechuun it's impossible jechuu dandeenya. Yeroo namni waan tokko hin ture it's much better. So wannan kana si dubbadhaa jiruu fi walillee dabarsanii akka dhageettanii fi yeroo gabaabaa kana keessatti we really want to daataan kun ka jalqaba guuramee irra deebi'anii bilchaatee really saala ta'uu qaba. Waa hedduutu I'm pretty sure dhiyeenya kanaa Facebook irratti ni dhufaa jira akkuma gaarii haga jee dhuftuu kana waan adda addaa qabnaa by the end of the year at least data sufficient ta'e qabaachuu barbaanneetiin kanarratti ammoo qarqaarsi hundi keessanii baay'ee barbaachisaa jedhama. Kana specifically amma nama torbee dabre kana Paaris ture hin beekanii uummata Oromoo community Paarisii first and foremost hedduu galatoomaa hin jiraane barreessee hin jira. Torbee dhufu kana ammoo warra Germany wajjin haasofaa deemaa jira jechuudha. Tuesday kana maybe maxxanee ta'a flyerii hin beeku. So communityidhaan communityin keessa maal godhaa maal irra dalaguu qabaa akkamii dalaguu qabaa kan jedhu we are going to meet with each community wanna yaada kana yoo dhageettanii community keessan tiimni martinuu community sadii haga afurii irra dalagee jira. Tiima san akkasiin qunnamtanii goonee jenna. Tiimni sunis qunnamee jira itti hirmaadhaa jira. Waa hedduu asirratti kan dubbataa hin jirre keessaan dubbannee keessaan godhaa jirru ka godhu yaada qabnu akkamitti hirmaattanii akkamitti rakkoo ganda keessanii isin ol ka arguu hin jiru akkamitti rakkoo ganda keessanii kan waa hedduutu jira kan UN alatti waan biraatti waan jiruu fi seenaadhaaf illee taa'uu qabu waan biraa ta'ee jira rakkoo uummata keenya irra gahee jedhamee yaadadha. Jijjiiraan dura kan dhufee jedhee namoota ijoollee 5,000 du'e maqaan jiraa eessa jira seenaan jiraa eessa jira gumaan jiraa iyyoon bahuu hin danda'u irraanfatamee jira. Namni ni irraanfata, namni ni du'a, namni ni godaana, namni just completely waa hedduu ta'uu danda'a. Kanaafuu galmaahuun it's very very important jedha. Kanarratti I think maybe itti deebi'ee yeroo baay'ee dubbachuu baadhee jedheef karaa communitytiin akkanatti tokko tokkoon wal gahuu waa yaada qabnuu fi akka itti hirmaattanii isiniin jedha itti hirmaadha. I don't know gaabduraallee dubbadhee jira carraan kanaa waliin jiru. Otoo hawwiin tokko Oromoo akka Oromootti qabu jiraadhee rakkoo Oromoo irra gahe otoo addunyaan agarte maybe addunyaan nu bilisoomsiti at the end of the day rakkoon keenya keessa waan gochuu dandeettu at least hangam akka jiruu sukkaneessa keessa jiraataa jiru otoo agarte jettee inni surramtii inni itti dhaga'ama ka jiru waan yaada qabuu fi kanarratti akka hirmaataa keessan barbaachisa jechuudha. Mee kanarratti aganuma jedheetiin kabraarratti ammoo waa hidhaa deemaa jiru ka Dr. Gammachuu ka bilisummaa speechless ayyaana kanarratti ayyaana irreechaa ka Oromoo bahaadhiyaa musliimaa kiristaanaa waaqeffataa ka waaqatti hin amanne walitti fidee akka Oromootti nu godhu kana keessatti mootummaan kun akka nama godhu speechless. I don't know what to say irratti. Bahee jira quban qabaa bilisummaa I think achuman jirti it is very disappointing irratti acknowledge gochuu barbaadeetiin warra irreechaallee baga irreechaan nagaa actually baay'ee nagarree karaarra waan jiruufi baga irreecha nagaa nattanii deebitanii isin jedhama. Kaan irratti I think commercially kana ka amma irraa dubbachuu deemu kana isin ijoolleen dubartii argitan natti fakkaata ani yeroo baay'ee natti dhufee jira tiin social media Facebookiin kun namatti fidee jira. Tresam jira TRESAME dha. Mus ka rifeensaan karlii namaa godhu tokko commercial isaa maal jedhanitti fakkaate too damn if I'm bold I'm too this and too that
and to this afaan oromootiin maal jedha sagalee kee ol kaaste sagalee kee xiqqeessite hin dulloomte ijoollee hin dheeratte hin gabaabatte ganda kana dubbachuu didde amantaa kanarraa dubbatte amantaa kanarraatti hordofte daamtuu this and daamtuu that ayyaara keessa taa'ee ilaalee jedhu it's very interesting. I guess wanni deddeebi'ee wanna kanarra dubbadhuu fi isin warra daawwataa jirtaniif because negatiivii taanee wal qeequu wal qooduu bakka dheerinaan gabaabinaan harargee wallaggaan bahaa dhihaan musliimaan kiristaanaan wanti itti wal qoonuu dandeenyu miiliyeenatu jira waan tokko mee poozitiivii sobnee maaltu tokko nu godha akka oromootti maalirratti wal faana haa hiriiroo galtuu warra keessatti galtee afaan keenya bartee nu wajjin qoqqooduu deemtu kan akkamitti beennee wal faana hiriirree jennaa. Mee itti yaada akkamitti community keenya keessatti ani community bulchaan ture dur jechuudha. I know how difficult it is because walgahii yoo aamanii jedhan namni kennan bahu. Gaafa ayyaana sirbaa gaafa booyaa ammaa kamanatti hafu hin jiru gaafa cidhaa ammaa kamanatti hafu hin jiru gaafa walgahii seriously ta'e namni kenna hin dhufu. So anaka nama community bulchee beeku tokkotti sampati hanga hin jenneen qaba warra kanaaf jechuudha. So maaliif jedhaa isin jedhaa jira isinitti fakkaate warroota community bulchan hojiin jira akka malee ulfaataa waan ta'eef beekaati waan goonu qoraan feetu hin ta'in wannuma keessaniifiyyuu ila ilaala sababaa xiqqoo firanneetiin atillee manatti hafta atillee masgiidatti hafta atillee charchi keessatti hafta jechuudha already sigiree wannuma xiqqoodhaan so actively ji'a kana keessa akkamitti achi hidhadhee isiisaniin firoom ta'ee asii xadhee isa kanaaf fura ta'ee akkamitti actively ila dhiiroo maal isinitti fakkaate yoo waliin dhaabbanne qofa sagalee ta'uu dandeenya yoo waliin dhaabbanne qofa waa sochoosuu dandeenya negativity taane let's try positivity let's try waa walitti nu fidu let's try isin achi isin asii inni achi dhiisneetiin because bahaadhiyaa harargeef qoodamiinsi kenna excusing isaa limitlessii waan ta'eef actively mataa kenna actively because nama jibbuu namarraa fagaatuun community irraa fagaatuun it does not require active thinking passive namni jedha yeroo baay'ee I think especially bara 2007 kana keessa torba irratti waan nuqunname tokko yoo jiraate ayyoliin abboleen ijoolletiin dubbisii oromoo haa taatu barbaada oromoo taa dhiyaattu akka keetii oromoo haa gootu jedhan wanni ayyolee fi abbolee isinitti bakka irratti asiin durallee dubbadhee jira is ijoollee teessan gaafa jarri xiqqoo gaafa harka keessa isin jirtu oromoo bira yoo fiddan oromoon itti urgaahee jira gaafa jarri guddattee ijoollee tiyya biizii gochuu hin danda'u oromoo irraa fagaattu ilaala ijoolleen teessan biyya irratti dhalatteetiin chaansiin jira oromoo ta'uu it's very small akkanumaaniyyuu ijoolleen biyya irratti dhalattee guddattee jettee oromummaa qabaachuun jira it is very small because aadaan bakka isitti guddattee wanni jara oromoo as fidu achaatti godhu hin jiru so ijoolleen oromoo isin haa taatu barbaaddan akkuma sooqidda ofii jettu mi'aayi jedhan sana gartee yoo oromoo isin haa taatu barbaaddan oromootti fida waan oromootti urgeessa waan oromootti bakka deemtan waan gootan maratte akka ilaalam dogongortaniitiin ijoollee tiyyaa iskuularraa balleessan no jiruu kanarratti ilma namaa kanaaf kan akka gargar baasu is our purpose in life our purpose namni ni rafnaani kaanaami especially biyya west kana keessa namni nyaataaf iddoo rakkatu hin jiru akkuma taatanii ma jiraannee jirna garuu yeroo baay'ee nama successful ta'u especially in a leadership kan leadership'itiin nama successful ta'uu fi nama successful hin taane garaagarummaan maal isinitti fakkaate it is a purpose jiruun tuni
hedduu nama rakkisti. Numaraafiyyuu kaan fayyaadhaa, kaan rakkinaa, kaan I don't know, jaalalaa, kaan maatii wal lolaa, kaan matatti dhufu. It is difficult nama maraafiyyuu. Numartinuu yoo kofnee akkanatti deemnu. Ati namni garii warri nama arrabsu kun mataa jiraatti jiruun jiraa dhibbee waan taa'aa wallaalanii akkamitti summii garaa isaanii keessa jiru kana nama arganii maratti summiitti darbanii jiran jaallataniiti miti. So rakkoo kana keessa nama mucaa leadershipii fi mucaa leadershipiin ta'in kan gargar baasu it is purpose in life. Wanni nu jiraannuuf it has to be bigger than ourselves. Wanti nu namni ijoollee qabu jiruun jiraachuu barbaada. Maa ofiif qofa otoo hin ta'in daa'ima tana guddisuu barbaada. Daa'imni sun isanii hirkatti. So the purpose in life is to make sure daa'imni sun successful ta'uu daa'imni tiyyaa baratti amma daa'imaa achi booda high school deemte, achi booda kolleejii deemte, achi booda immoo ilmaan isii guddisan, achi booda akkoo faana fiigan. So there is purpose in life to continue living. Yoo purpose sun hin jiraanne sometimes why do you even work? It's meaningless. Sometimes life is so difficult, it's meaningless, it's challenging. So ijoollee teessan because at the end of the day ijoolleen teessan doctor yoo taate, ijoolleen teessan engineer yoo taate, I mean ijoollee hedduu birattuu qabna nuti illee maatiin keenya illee at the end of the day ofumaaf jiraatti ijoolleen tun. Ofuma ofiitii jiraatu doctor illee yoo taate jiruma ofii jiraatu. Wanni isiin sii gootu takka hin jiru. Biyya keenyatti maybe biyya alaa kanatti yoo doctor illee taate yoo engineer illee taate wanni isiin haadhaaf abbaa tokko gootu hin jiru. Jiruma ofii jiraatti. Inni fuutii ni heerumti jiruu faana deemanii jedhama. So oromummaa jiraa install gochuun akka isiin si yaadattu borsii godhee jedhama. Akka isiin eenyummaa isii ilmaan isiitti himtu because mucayyoo gurraatii sanaa fi mucayyoo gurraatii sana wanti adda godhu waan biraatii miti oromummaa isii qofa. Because Arabni Musliimatu jira, Faranjiin Kiristaanatu jira. Indiyaan, Chaayinaan amantaan tokkuma kanama maraatiyyuu. Itoophiyaa qabattan sabaaf sablammii 84-86 jira. Afaan so wanti oromummaa adda nu godhu oromummaa keessan kan. So oromummaa kanatu yoo nu keessatti hafe rakkinni meelaadha maatii qabdanii. Mee ijoollee meeqatu ka oromummaan itti dhagahamee jira. Especially warri biyya alaatti jiruu keessan guutuu jiruu keenya guutuu hiriiraan mallaqaan mariidhaan jiruu keenya dabarsina jenna. That is a purpose in life. Akka nuti of hin daganne akka nuyi even sometimes yoo jiruun tun iyyuu nu aarsiteetiin just itti fufuu barbaannu biyya sana jijjiirama fiduu barbaanna jenneetiin because that's purpose in life. So it forces us akka aarree waan hamaan goone force nu godhee jira jechuudha. So dhaamsi kun kanarratti namaatiin hedduu Faransaa ture eeguun dhufee jira. Ijoollee lafaa dhufaa jirtutu jira kaanii ani baree jira. Sometimes maatiin akkana takka malee qabdan Oromootti fidaa isin jechuu barbaadeetiin. New Yorkitti illee magaalaa hedduudhaan namoota hedduun argee jira. Oromoo irraa ijoollee fageessitanii jettan. Ijoolleetti Oromoo fiduun is in your best interest. Boru ijoolleen tun isin kakkaa baatee jennaan Oromoo birallee hin dhuftu isin birallee ni kuttee jedha. You have nothing over them. I think sa'irratti dubbadhee jira waa'ee negative irraallee dubbadhee jira. I don't know. Yaanni keessanii gala jedhee yaada. Akkuma isin jejjee kanaa fi ji'a dhuftuu sagantaa daddawaa irra jirruu fi nan dhufee yaada keessanii ibsuu yaalee jira jechuudha. Isinillee warra itti laaltanii sometimes beektanii nam cal'istanii yoo qeeqxan si galee gandatti galchitan. Isini ingahu wanni namni sun godhe is never enough. Tuttanii nama garaa hammeessaa deemte. So warri nama arrabsullee yoo ka beektanii taatan nama san itti dubbadha directly because bu'aan qabu kan nama arrabsiteetiin hojii isaatti jabeessitu.
akkiin qorrii dubbadhee jira waan negeetiivii irratti si galee arrabaanii akkasitti ta'anii umrii kiyya walakkaa oole biyya kanatti hin guddadhee jedhee eenyunaan jedhee bulu eenyunaan jedhee jijjiiruu hin danda'u ka funyaan kiyya fee qofa godhee jedha ka itti amane qofa godhee jedha. Oh, like maal akkasitti dubbattaa kana maali? We have to accept each other as we are. Waan tokko hanqinna yoo agarre hojiin Oromootu very difficult dha dhiiroo. Warri dalaguun beeka. I think hin beekanatti fakkaata because ana fi kiyyatti almost waggaa 18-19 deema Oromoo kanarratti dalaguu jalqabe jechuudha. Buuka kiyya ka jalqabaa warroonni buuka kiyya bittanii chapter tokko waa'ee Oromoo community irratti barreesseen ture jechuudha. Bara 2014 kabahee waggaa 8 dura jechuudha. Maaliif Oromoo community yeroo maraa of duuba deebiti wal bira bilchaachuu hin dandeenye. Kabaran irra jiru waggaa 5 hadhaa hin yaalaa gubatee keessaa bahee ingalaa otoo waan ta'een deebi'u. Haarofni ammoo itti dhufee jira kakalee irra ture ammoo osoo du'e as garagalee dhufu kun dheedhiidha kun irra jira kun gubatee jira wal bira bilchaachuu dadhabne jennee dhiiroo. Amma immoo daranuu yeroo kana keessa sun rakkoon keenya keessa waan ta'eef kalee diinni keenya halaagaadha. Diinni keenya achitti ilaallee agarree tokko taanee jenna. Hadha immoo diinni keenya keessa nu seene waan ta'eef dhiiroo. Sabaaf sablammii Tigree wajjin illee numan dalagna. Namni martinuu dhaabbileen Tigree hedduudha lakkoofsa. Ka walirratti bobbaatee walii komantii jalatti ka akkasitti akka wanni summii hin agarre dhugaa isin jedha. Kan Oromoo malee ni beekamu Oromoo waan guddaaf akkas godhuufi. Sodan tokkollee even yoo wanna akka ati yaaddu inni godhuudha baatee jedhe yoo garaasi godhuudha baatee jedhe hubachuu yaale rakkoon kun kana ta'aa jira rakkoo kanarraallee katabaa kanallee garuu achi teetteetumaan yoo kanama arrabsitu taate miindaan ati kafalaa jirtu hin jirtu garaa nama fageessaa deema jechuun of course akka dhaabatti dhaabni numan dalagee jira akka namatti jechuudha akka namatti jechuudha it does have effect jechuudha anyway yeroo baay'ee deebi'een dubbadhee jira warroon kan dubbadhuufi warroota nama jala deemee sababa wayiitiin excuse me bakka excuse amantaa kana himattee ganda kan ol qabuu diddee hin dheerattee hin gabaabattee sagaleetu si furdattee hin dulloomte keessattuu ka dubartii ammoo na ajaa'ibsiisa because anyway akkuma dubartii fedha dubbadhaan illee dubartiidhaan dubartiin Oromoo biyya Afrikaa keessa dhiisi biyya addunyaa irratti first world ka jennitaniin iyyuu it is still maybe waggaa 50 biraatti hafeena fakkaatee walqixxummaa dhiiraaf dubartii kana irratti sammuun keenya slave mindedha because there's nothing addunyaa irratti dubartiin kun ka dubartiin goote ka gahaa ta'u there's nothing yookiin dheerattee yookiin gabaabattee hin dulloomtee hin bareeddee hin fokkattee kanamaa godhattee there is nothing that can be sufficient. Qeeqaan akkasii dhiirarra hin jiru. Ka waggaa 99 ka jilbaan deemu waan akka shilabbii daa'imman oo dubbisee jiran tokkotti dubbatu hin jiru. In koflanii iyyuu harka dhahan. Garuu dubartiin goote jette na qabaana dadhaba. Maaliif kuna ta'a? Ka jedhu itti yaaduu qabna akka dubartiitti. Why? Maaliif yoo rakkoo lala badii dogongora dubartiin gootu toleransiin zeeroodha. Dogongoruma san ammoo yoo dhiirri godhee jedhe namni dogongoraa miti maa namni akkamitti namni waa dalaguun dogongoree jedha yoo dubartiin goote maa isin malee gaadhaa miti isin rabbii miti dogongoruu hin dandeettu isin doome haa rarraafamtu isin takkitti balleessitee jennaan rarraafamuu qabdi osoo tolte gogaan irraa qunca'uu qaba. That's a double standard society mara keessa kan jiru. I guess ijoollee kenna. One thing I'm very proud ijoollee hidhaadhee guddis double standard sun akka maatii keessa because